ወደድክም ጠላህም በሁለቱም መንገድ አማራ እንዲጠላ የተሰራው በዶክተር አብይ ነው። አብይ እኮ በጣም ባለጌ ነው። አንዱ ጋር ሲንት ይማር አማራን እንዲያርገነዋል። አብይን ብቻ ፎቶ ምታነሳ ኢትዮጵያ አከተመች። ኢትዮጵያ የአብይ ሀገር አይደለም ሆናም አታውቅም። በነገራችን ላይ ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም አብይ ለአማራ የማይጠቅምም፣ ለወላይታ የማይጠቅምም፣ ለጉራጌ የማይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። አንተን ፎቶ ምታነሳ ኢትዮጵያ አከተመች። ከታን ሙከረና ባሲያን ቪዲዮ ለወራቤ ፖስት ጎደን ቤኩ ዋለ ፖስት ጎዱ ባይ እንጃለዱ ገሩ ሞር ድርቂቱና ባሲ ማለጀናም ፖስት ረክ የባይ ያርጌ ኮንሰርት መቃኪያ ዋመሜ ያርጌ ኩን ባይና አርሴቾ አናምቲ ካርጌ ካምፓኒ ነፍዴቱ አርጌ የጋርገኒ ቦደኑሞ አንበራ ሁጅታ ጅራ ሲቶር ከሰነሞ ኩኑ አንበራ post godani ranina jedhani jennaan kan isinitti mugati bahe waan kana ani keessa jiru maqaakiyan daldalarani akkana beeku barbaada oromoni ani keessa jiru konsertii waan kana keessa jiru natti himni maalifi sila wal kabajini xiqqoo bareeda ture. Nanjibina magia, tufate magia, tufate magia. Lakiris beragia, lakiris beragia, lakiris beragia. Nanjibina magia, tufate magia. Asama harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtu warri maatii kiyyan taanee subscribe gochuun maatii kiyya ta'a oduuf odeeffannoo waqtaawwaadhaaf haala siyaasa biyya keenyaa keessatti waan dhagaa jirruuf waan argaa jirru gurraan isin geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti yoon tura har'a sagantaa addaa qabna. sagantaan addaa keenya dhimma artist Fayyisaa furii irratti kan xiyyeeffatudha. Egaa Fayyisaan furii akkuma beekamu weellisaa angaftoota warra 90 warra keessa jedhaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Gara kaaseetta sadii fi singiliiwwan yeroo warraaqsaa fi akkasumas sirbootan hedduu baasuudhaan beekamudha. Keessatti albama isaa duraa sana lakkii dhiisfira kiyyaa kan jedhuudhaan kan baay'ee beekamee fi ana yaadadha akka naannoo keenyaatti sheekoliin warri amantaalee sirbootan dhaggeeffatan sirba Fayyisaa kan akka waan hadiisaatti dhaggeeffataa turan jechuudha. Egaa har'a Fayyisaan yeroo wal qixxeessee angaftiniif qoxisuun yeroo adda wal baasanu jechuudha. Qoxisuun angafa kabajuu dhabeetu yoo angaftis immoo akkuma kana qoxisuudhaan kan inni miidhamaa jirutu jira jechuudha. Egaa wanni Fayyisaa irratti ta'aa jiru kun keessatti viidiyoo isaa gaafa dhaggeeffadhee ilaalee jedhee baay'ee garaana nyaate. Fayyisaadhaaf kun wanti maluu miti. Daanaan dura Fayyisaan biyyan keessa jiru kana keessa ture haala inni jiru informationii tokko gaafan dhagee jedhu dhugaa kabajan isaaf kabudachaan dabale jechuudha. Egaa har'a Fayyisaan haalli biyya keessaa itti ulfaannaan gara Dubaayitti malee Dubaayin keessatti immoo taateewwan irratti godhamaa jiru hedduu nama rifaasisa. Yeroo kana keessatti waan takka kana Oromoo irratti hin malu ture. Dubbi keenya irratti yeroo ammaa kana keessatti utuu danda'amaa ta'eyyuu konsertiin tokko osoo qophaa'uu dhiisinatti tola. Yeroo kana keessatti amma gara qabsooti weellistoota Tigree of fudhannee ilaallee jennee jarri angaftoonni doktoroonni isaanii weellistoonni bebbeekamoon isaanii akkasumas warri hojjettoonni mootummaa mindaa gurguddaa qabanullee uummata isaaniitti wajjin bosona galanii yeroo lolan kana keessatti nuti mataadhaan bakka adda addaa deemne konsertii qopheessinee faayidaa dhuunfaa keenya ofittiidhaaf oolfachuun waan gaarinatti ta'ee hin mul'atu. Osoo danda'amaa ta'etuma konsertiin qophaa'ee jedhee lammiileen keenya naannoo Booranaa akkuma kanaan immoo waraana Abiyyiin namoonni hedduun miidhamaa jiru. Silaaf jara kana bira dhaabbachuu qabna turre. Egaa haa ta'uuti ammoo Fayyisaanii nama kanaan dura baay'ee weelleesaatiin beeknuu fi nama hedduu rakkina keessatti rakkinni isa mudatee fi nama albama 3 qabu hin fakkaatu jechuudha Fayyisaan jechuudha. Kanaa jennaani maqaa isaatiin konsertiin maqaa isaatiin wanti tokko daldalamuun hedduu nama rifaasisa. Mee viidiyoo kana daqiiqaa tokkoof sakandii 19 kana mee ilaallee walitti haa deebi'u. Akkam jirtan kabajamoota jaalatamtoota ijoollee Oromoo biyya mara jirtanii biyya jiru magaalaa Dubaay kana jira calmii biyya bahee haala namatti isin himnee nama mari'achiifnee shawaalli rakkisaa taanaan suutaan keessaa baafadhe
kanaaf amma Dubaay jira waan isin itti himuu barbaadu gaafa Desember 2 konsertii qaban Desember 2 2020 takka jechuudha. Gaafsanii fi amma galma kireeffannee poosteriin maxxanfamaa jira. Inshallah poost goona isiniif agarsiisna. Kana isin itti himuu barbaada. Kattaan immoo karra na baasee viidiyoo illee waraabee poost godhee hin beeku. Waan poost godhu baay'een jaaladhu. Garuu immoo irra dirqitu na baasee. Maal jenaan poostera kiyya baay'ee argee konsertii maqaa kiyya waamamee argee. Kun baay'ee na aarsee jechuudha. Anaan tika argee kaampaanii na fideetu argee eega arganii boodan immoo waan biraa hojjetaa jirra asitti warri keessan immoo kun waan biraa post godhaniiranii naa jedhanii jennaan kana isinitti himuu gadi bahee waan kana ani keessa hin jiru maqaa kiyyaan daldalaaranii akka naa beeku barbaada Oromoon ani keessa hin jiru konsertii waaman kana keessa hin jiru natti himne maaliif sila wal kabajinee xiqqoo bareeda ture ani bakka ani riphee dhokadhee jirutti maaliif duubaan naa waraantanii ijoollee maali rakkoon akkana maali isin godhe yoo xiqqishuu na kabajitan maaltu bada yoo na gaafattan kana godhuu barbaanna ta'amoon ta'u nu hojjettamu hojjettu yoo na gaafatan maali. Egaa akkuma viidiyocharraa dhageessaniitu ta'e eeyyama kiyyaan alatti maqaa kiyyaan poosterri baafamee konsertiin akka jiru kan maxxanfame jedha. Egaa dhugumatti kun seeraan nama qaxxaayisaa deebi'es immoo poosterii sanarratti kan mul'atanu akkuma beekamu weellisaa ol guddattoonni kanneen akka Solinaa fi akkasumas falmataa kabbadaa Dubaay keessa jiru konsertii sana cinaa kan jiran jarri kun lamaan ni jiru jechuudha suuraa irratti kan argamu jechuudha. Egaa wantichi kun osoo yookaan konsertiitti waamamu ta'e jedheeti namni tokko suuraan isaa baafamee maxxanfamuun yookaan eeyyama isaa barbaachisaa yookaan immoo waan sana keessaa namni sun sheerii yoo qabaatedha malee suuraa namaatiin daldaluun baay'ee kan nama qaanessuudha. Kun akka sirratu akkasumas yeroo ammaa kana keessatti garaagarummaan tokko Oromoo keessatti akka mudatu hin barbaannu. Kanaaf jennaan yeroo ejjennuuf yeroo dubbannuuf yeroo waan tokko hojjennu of eeggannoon baay'ee nama barbaachisa. Kanatti aansuudhaan gara waan tokkotti haala biyya keenya keessa jirutti dabarfanna. Mimee viidiyoo kana daawwadhaa Yoni maanyaaf Dr.Asliin dhimma Itoophiyaadhaaf dhimma Abiyyi irratti waan isaan jedhan. ወደድክም ጠላህም በሁለቱም መንገድ አማራ እንዲጠላ የተሰራው በዶክተር አብይ ነው። አብይ እኮ በጣም ባለጌ ነው። አንዱ ጋር ስንት ይማር አማራን እንዲያርገነዋል። አብይን ብቻ ፎቶ የምታነሳ ኢትዮጵያ አከተመች። ኢትዮጵያ የአብይ ሀገር አይደለም ሆናም አታውቅም። በነገራችን ላይ ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም አብይ ለአማራ የማይጠቅምም ለወላይታ የማይጠቅምም ለጉራጌ የማይጠቅምም ለማንም አይጠቅምም። አንተን ፎቶ የምታነሳ ኢትዮጵያ አከተመች። egaan kanatti aansuudhaan immoo dhimma siyaasa biyya keenya keessatti waan tokko waan waliin dubbannu qabna. Egaa akkuma beekamu manni haadha obbo Daawud Ibsaa dura bu'aa ABO jechuudha guyyaa kaleessaa ibiddaan barbadeeffamuu isaa miidiyaalee hawaasummaa irratti hedduun isaa gabaafamaa ture. Dhimmi kun baay'ee kan nama addeessuu fi baay'ee nama qaanessuudha. Yeroo kana keessatti manneen qabsaa'otaa sida kabajamu kan qaban ture arra guyyaa adii ibiddaan guggubamaniitu daaraa godhamaatu jiru jechuudha. Ammoo sammuu erga mootummaan labsii yeroo ariifachiisaa labsee Finfinnee keessatti dhalattoonni Oromootiif dhalattoonni Tigraay hedduun isaanii butamanii bakki isaan geeffaman illee kan hin beekamnee fi akkasumas namni tokko waraqaa eenyummaa haala yeroo irratti xiyyeeffate yookaan yeroon sun kennameefiin alatti socho'uu hin danda'u jechuudha. Biyya keenya keessatti hedduu haalli socho'amu baay'ee nama rakkisaa jira. Guyyaa kaleessaa dargaggoon tokkos akkuma kanatti Finfinneedhaa ka'ee gara magaalaa Shaashamannee deemu achi buuteen isaa dhabamee sana booda maatiin isaa osoo iyyaafatanuu akka inni mana hidhaa keessatti qabamee hidhamee fi sababni isaas ammoo waraqaa eenyummaa komaandii poostiidhaan alatti socho'aa jirta kan jedhamuudhaani galgala warri Amaaronni biyya sana keessaa baqatanii biyya isaanii baqatanii gara Finfinnee seenaa jiranu dhalattoota Oromootiif dhalattoota Tigree irratti hedduu haala nama qaanessuun gochi adda addaa irratti godhamaa jira. Kanas jala buunee waan isin biraan geenyu ta'a. Waan nu daawwattaniif galatooma. Walumaatii keenyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Ani Saaqseenuuti.